Yoyyaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduuwwan wayitaawaa yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti dursu oduu ijoo. Irree gaachannii fi abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyi Daaraa Botoroo gochuudhaan injifannoo cululuqaa argachuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gurguddoo godina Wallagga Lixaa aanaa Manasibuu keessatti tiksitoota impaayitiriitti fudhachuu ifoomseera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneera ni balballoomsina. Manni murtii olaanaa federaalaa impaayiriitti hojjetaan guyyaa 5 hojiirraa hafee hojiirraa gaggeeffama jechuun murtii dabarsuu hordofee hojjettoonni mootummaa komii kaasuun gahame. Sirni impaayiriitti itee bulchaa jiru bilchiginnaan yeroo adda addaatti imaammataa fi seerota hojjetaa mootummaa garboomsuu baasuu itti fufeera. Kanarrattis gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu lafaa miidhamtootaa fi maatii miidhamtoota loltoota faashistii Abiyyiif kennamuuf ture garee maafiyaa 220 jedhamuu fi faarsee bultootaaf qooduun ifoome. Jiraattonni yaada kennan gochi raawwatamaa jiru akkaan yaaddessaa ta'uu eeruun haqa dhabanii rakkachaa jiraachuu ifoomsan. Bal'ina isaa qabanneerra ni balballoomsina. Dhaabbanni Jinosaayid waajjiramuu Itoophiyaan sadarkaa sanyii duguuggaan 10 keessaa sadarkaa 3ffaa irra jiraachuu ishee beeksise. Dhaabbatichi gareen qorannoo addunyaa akka hundeeffamu waamicha dhiyeessuun gocha sanyii duguuggaa dhiyeenyaa kan naannoo Tigraay keessatti raawwatame dabalatee kan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa irratti tarkaanfii fudhatamuu qabus tarreesse. Kanas qindeeffanneerra ni dhageessu. Gareen Abuuts kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu waraana kaabaa dura mootummaa ture Tigraayitti deebisuuf murtii murteessee hojiirra oolchuu waltajjiiwwan deeggarsaa magaalota naannichaa garaagaraa keessatti adeemsisuu itti fufee jedhame. Torban lama keessatti bulchiinsa yeroo Tigraay kan mootummaan federaalaatti bara aangoo isaa waggaa tokkoon dheeressa diiguuf akka jirus maddeen ifoomsaniiru. Bal'ina isaa qabanneerra ni balballoomsina. Kooriyaan kaabaa waggaa 13 keessatti namoota 358 irratti adabbii du'aa raawwatte. Kooriyaa kaabaatti adabbii du'aa raawwachuun yeroo weeraraa COVID-19 akkaan dabalee akka ture dhaabbata miti mootummaa magaalaa guddoo Kooriyaa kibbaa Seewul jiru ibse. Bara 2020 hanga 2024tti yoo xiqqaate namoonni 153 ajjeefaman yookiin duuteetti murtaa'eera jira. Gabaasni jaarmiyaa Transitional Justice Working Group jedhamu baase. Kanas ni dhageessu. Odeeffannoo wayitaawaa impaayiriitii fi Oromiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa subscribe, like, share taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree gaachannii fi abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyi Daaraa Botoroo gochuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gurguddoo godina Wallagga Lixaa aanaa Manasibuu keessatti tiksitoota impaayiriitti fudhachuu ifoomseera. Bal'ina isaa waliin haa dhageenyu. Waboon aanaa Manasibuu keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Irree fi abdiin saba cunqurfamaa waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Manasibuu bulchiinsa magaalaa Waamaa Baraatti har'a eebila 28 bara 2026 mooraa diinaa irratti tarkaanfii akka bakakkaa fudhateen diina du'aa fi madoon adabuun mooricha guutummaatti qulqulleessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabeen humna diinaa irratti fudhate kanaanis meeshaalee waraanaa fi qophiilee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikee jiraachuun barameera. Lolichi ittuma fufee kan jiru yoo ta'u gabaasa dabalataaf walitti deebina. Tarkaanfii waboon waraana gabroonfataa irratti fudhatu jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Manni murtii olaanaa federaalaa impaayiriitti hojjetaan guyyoota 5 hojiirraa hafee hojiirraa gaggeeffama jechuun murtii dabarsuu hordofee hojjettoonni mootummaa komii kaasuun beekame. Sirni impaayiriitti itee bulchaa jiru bilchiginnaan yeroo adda addaatti imaammataa fi seerota hojjettoota mootummaa garboomsuu baasuu itti fufeera jedhame. Bal'ina isaa waliin haa hordofnu. Manni murtii olaanaa federaalaa impaayiriitti hojjetaan guyyoota 5 hojiirraa hafe hojiirraa gaggeeffamaa jechuun murtii dabarsuu hordofee hojjettoonni mootummaa komii kaasuun beekame. Manni murtii federaalaa impaayiriitti dhiyeenya kana ibsa baaseen walqabate hojjettoonni hedduun yaaddoo fi komii isaanii ibsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dhaddachi jibbaataa mana murtii olaanaa federaalaa impaayiriitti kanaan dura galmee jibbaataa lakkoofsa 2497-95 irratti hojjetaan tokko walitti fufiinsaan guyyoota 5 oliif hojii irraa yoo hafe hojjechiisaan osoo akeekkachiisa hin kennin walii galtee hojii addaan kutuu akka hin dandeenye eeruun hiika seeraa kennee ture. Haa ta'u malee dhaddachi jibbaataa amma hiika seeraa hojjechiisaan guyyoota tokkoof akeekkachiisa osoo hin kennin hojii irraa geggeessuu hin qabu jedhu diigeeraa jechuun yaada isaa yeroo muraasa gidduutti jijjiiruu ibseera.
Haaluma kanaan eeyyama boqonnaa fi eeyyamoota adda addaa malee hojjetaan tokko guyyoota hojii 5 walitti aansuun hojii irraa yoo hafe akeekkachiisa barreeffamaa malee waliigaltee hojii addaan kutuu ni danda'a hiika jedhu kenneera. Kanaan walqabatee hojjettoonni ONM dubbise tokko tokko immoo murtichi mirga wabii hojii keenyaa gaaffii jala galcheeraa jedhaniiru. Sababa rakkoo nageenyaa fi daballii boba'aan geejjibni yoo dhabame yeroo tokko tokko iddoo hojiitti argamuun rakkisaa ta'uu hordofee murtichi murtii dabaatii yaada jedhu kaasaniiru. Rakkoon fayyaa tasaa mudatuu fi dhimmi maatii hatattamaa yeroo isaan quunnamu guyyoota 5 keessatti ragaa guutuu dhiyeessuun kan isaan rakkisu ta'uu fi hojjetaan tokko hojiirraa gadi ari'amuun dura sababa isaa dhiyeeffachuun mirgi isaa akka kabajamuu qabu ifatti mormaniiru. Kana malees murtichi akka irra deebi'amee ilaalamuu fi dambii ifa ta'e kan mirga hojjetaa haalaan kabachiisuun akka deeggaramu gaafataniiru. Qooda hojjettootaaf kaffaltii fi manni jireenyaa kenname haalli hojii isaanii mijachuu fi qabu jaleewwan murna bilisiginnaa ajaja abbaa irree koloneel Abiyyi Ahimadiin murtii dabaa hojjettoota irratti bocanii hojiirra oolchuuf ifaajuu cimsanii itti fufanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu lafa miidhamtootaa fi maatii miidhamtoota loltoota faashistii Abiyyiif kennamuuf ture garee maafiyaa 120 jedhamuu fi faarsee bultootaaf qooduun ni foome. Bulchiinsi magaalichaa gaangistira ijaarratee yoo namni gaaffii mirgaa gaafate hidhata shanee qabda jechuun hidhuu dabalatee dhiibbaa mirga namummaa biroo irratti raawwachuu kan ifoomsan maddeen qaama itti gaafatamne jedhaniiru. Keessumaa viidiyoon harmee tokkoo fi loltuu biltiginnaa qaama miidhamaa ta'e tokko miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamuun dheekkamsa jabaa uumeera. Muummicha ministeeraa yoo ta'e qaama ministeeriin dhaqee ilmaan hiyyeessaa dhiiga ishee kaffalte hunduu wambarii irra taa'e. Har'a ilmi namaa ajjeefamee lafaa xiqqaan allaattiin kan nyaateen wambarii irra taa'e. Hunduu har'a immoo nuyi maal fiddan nuun jedhe har'a kantiibaa magaalaa Bishooftuu jechuudha. Har'a nuyi maal fiddan nuun jedhe garuu dhiiga kiyyaa miina tokkotti qadee harka kootti qadeennaan taa'e biiroo waajjira keessa. Har'a eenyuun yoo ta'e biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaas ta'e muummicha ministeeraas ta'e qaama kiyyaan ta'e ija keenyaan ta'e hunduu har'a immoo garuu magaalaa Bishooftuu keessatti deebii dhabe. Gaafii waggaa 3 gaafadheen gaafii deebii dhabe. Maaliif kun uummanni kun maaliif kana irratti kufa? Har'a masnoodhaan asirratti mul'atu gaafa ijoolleen teenyaallee yaatti caccabdee lafee caccabsitee galte misoomni kunillee mirkanaa'ee har'a biyya bareedduu Bishooftuu ilaalaa jirti. Biyya alaa jennee ilaalaa jira garuu gaafa eenyu gaafa ijoollee keenya gaafa jannaan kun itti dhumee abbootiin keenya itti dhume obboleewwan dubartii itti dhume har'aaneen kabaja argachuu dadhabne misoomni kabaja argate Oromoo kabaja argachuu dadhabne nu warra misees as keessatti maqra akka taqqabnee kaammanne ilil jennee bu'u ijoollee keenya sun maaliif kabaja dhabde warri itti caccabe kun maaliif kabaja dhabde maaliif marsii dhabde biiroo san seen sunis nu harkaadha biiroo kana seen kunis nu harkaadha ati saara bira oranneewu hin kaffalamne muluun macarrashaa irraan itti dhufne maaliif dhufne muluun kaasan warri kararaajjeen kaffalamu malee lafa argachuu hin dandeessanii nuun jedhan ati garuu karoora achi nu ibsaa'e karoora shaggaa karoora iftoomunaan nutti maaliif magaalaa kutaa lafa qonnaatitti dabre lafa waajjira lafaatitti dabre ettanii nuti waraqaan hin dabarree hin dhumne wannan kun dhumu malee da hunduu andara jaye kun waraqaan kun dhumu malee waraqaan magaalaa kutaa irratti hin dabarree nuun jedhanii kan isa daffaadha ati garuu achi nu ibsaa sila ijoolleen tun biyyaan caccabne moo biyyaan dhiinne moo biyyaan duune moo biyyaan laatti hin nyaanne moo jedhee tas keessatti ilaala abboo Alamaayyoo. Kana bichaa yeroo gabaabaa keessatti har'a boodwaduun jedhin yeroo gabaabaa irratti ibsa gaarii nu haa kennu dhufee dhiyaate isarraas qaalii hin barbaanna. Akkuma ati kecha nutti haasofte kanatti iftoomunaan ejjetaan wanyee olifannee oduun ta'in akkanatti galma kana keessa teenyee abboo Alamaayyoon nu fuulduratti mul'ate yeroo gabaabaa keessatti har'a boodwaduun jedhin akka nu sabasabee nu gaafatuu fi nus malsee akka kennanuuf barbaanna.
Dhaabbanni Jiinosaayid Waajjiramu Itoophiyaan sadarkaa sanyii duguuggaa 10 keessa sadarkaa sadaffaarratti argamuu ishee beeksise. Dhaabbatichi gareen qorannoo idil-addunyaa akka hundeeffamu waamicha dhiyeessuun gocha sanyii duguuggaa dhiyeenya kan naannoo Tigraay keessatti raawwatame dabalatee kan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa irratti tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban jedhes tarreesseera. Akka gabaasa dhaabbatichaatti Itoophiyaan sadarkaa sadaffaa loogii yookiin diskiriminashinii, sadarkaa shanaffaa gocha badiicha gurmeessuu yookiin orgaanaayzeeshinii fi sadarkaa kurnaffaa gochicha haaluu yookaan diinii ala keessatti argamti. Haalli biyyattii keessa jiru badii dabalataatiif kan saaxilamu waan ta'eef gochaawwan kanaan dura raawwataman osoo hin mirkanaa'in darbuun isaanii yaaddoo akka uumellee ibseera. Gabaasni Jiinosaayid Waach kun naannoo Amaaraa, Tigraay fi Oromiyaa keessaa bal'inaan kan ilaalu yommuu ta'u, naannoo Amaaraa keessatti yakka waraanaa fi hidhaa jumlaa eenyummaa irratti hundaa'ee waggoota lamaan darbaniif hammaachaa dhufuu isaa addeesseera. Naannoo Oromiyaa keessatti lola miidhaa fi ajjeechaa waggoota dheeraaf raawwatamaa jiru haala sodaachisaa keessa jiraachuu isaa seereera. Naannoo Tigraay keessatti ammas namoonni 800 ol waraanaan buqqa'anii kan jiran yommuu ta'u, yakki sanyii duguuggaa mootummaa Itoophiyaa fi deeggartoota isaa humnoota Eertiraa wajjin ta'uun raawwatan waggaa 5 boodas itti gaafatamummaan akka hin mirkanoofne gabaasichi ibseera. Gama biraatiin sochiin ministeerri muummee Abiy Ahmad buufata doonii Asab deebisan jechuun jalqabanii fi deebiin mootummaa Eertiraa sodaa waraanaa haaraa uumuu isaa dhaabbatichi hubachiiseera. Maratti Jiinosaayid Waach tarkaanfiiwwan furmaata 3 dhiyeesseera. Isaanis mootummoonni fi qaamni addunyaa yakka raawwatame irratti mana murtii addunyaatti akka dhiyaatan gochuu, kaawunsilii mirga namummaa kan mootummoota gamtoomanii garee qorattuu yakka waraanaa humnoota Itoophiyaa fi Eertiraa hundeessee akka qoratu gochuu fi mootummoonni gamtooman dabalatee gamtaan Afrikaa mootummoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araara akka buusan waamicha dhiyeesse. Gareen Abuut kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu mootummaa waraanaa Itoophiyaa akka bara ture Tigraayitti deebisuuf murteessee hojiirra oolchuu waltajjiiwwan deeggarsaa magaalota naannoo Tigraayitti adeemsisuu itti fufe. Torban lama keessatti bulchiinsa Tigraay kan mootummaan federaalaatti bana bara aangoo isaa waggaa tokkoon dheeressa diiguuf akka jirus maddeen ifoomsaniiru. Waltajjiiwwan deeggarsaa magaalota naannoo Tigraay garaagaraatti ta'uu erga jalqabee guyyoonni lakkaa'amaniiru. Itti galli qabsoo garee Abuutiin hidhumaa Finfinnee akka ta'e xiinxaltoonni himaa jiru. Siimdoo jechuun Eertiraa wajjin gamtaa tolfachuun waltumsanii mootummaa federaalaa Itoophiyaa loluuf akka kaayeffatantu ibsame. Humnoota Amaaraa sochii hiriirsuuf mariin keessoo adeemsifamaa jiraachuu dhageenye. Torbeewwan muraasa dura mootummaan federaalaa yeroo aangoo bulchiinsa Tigraay kan Jeneraal Taaddasee Waradaatiin durfamu Jeneraal Taaddasee Finfinneetti waamee waggaa tokkoon dheeressee ture. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kan qondaaltota waraanaa Tigraay ofiicina hiriirsee ammoo sana mormuun walgahii magaalaa Aksuumitti taa'ee mootummaan Tigraay waraana kaabaa lolu ture akka bakkatti deebi'u murteesse. Gareen kun ergasii magaalota Tigraay garaagaraatti kanneen deeggartoota koota jedhee walitti qabee murtii magaalaa Aksuumitti murtaa'e akka deeggaran gochaa jira. Kun osoo kanaan jiru gareen kun lafarratti naannoo Tigraay bakkoota garaagaraatti waraana isaa qubsiisaa jiraachuun dhagahame. Torbeewwan lama fuuldura kana jiran keessa bulchiinsa Tigraay deeguuf akka qorri qabamee jirus maddeen ifoomsaniiru. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kun qondaaltota waraanaa Tigraay ofiicina hiriirsuun opereeshinii bulchiinsa yeroo diiguuf godhamu ilaalchisee qondaaltota mootummaa Eertiraa wajjinis dhoksaan marii taasisaa akka turanis maddeen ibsaniiru. Gareen kun akeekaa mootummaa naannoo Tigraay humnaan qabachuu ergasii ammoo humna isaa jabeeffatee humnoota naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa jiran ofiicina hiriirsee mootummaa Eertiraa wajjin deeggarame mootummaa federaalaa loluudhaa jedhame. Kanas waltajjii garee kanaan mari'atame irratti tarkaanfii fudhatamuu kaa'amuutu ifoome. Akeekni garee adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi qondaaltota waraanaa Tigraay ofiicina hiriirsee Maqaleen kan dhaabbatu osoo hin taane itti gallisaa Finfinneedha jedhame. Kooriyaan kaabaa waggaa 13 keessatti namoota 358 irratti adabbii du'aa raawwatte. Kooriyaa kaabaatti adabbiin du'aa raawwachuun yeroo weeraraa COVID-19 akkaan dabalee akka ture dhaabbata miti mootummaa magaalaa guddoo Kooriyaa kibbaa Seoul jiru ibse. Bara 2020 hanga 2024tti yoo xiqqaate namoonni 153 ajjeefamaniiru yookiin duuti murtaa'eera jira gabaasni jaarmiyaa Transitional Justice Working Group. Kun waggoota 5 weerara dura turan yoo wal biraa qabamu abbeentaa 44 kan caalmaa agarsiisedha. Kanneen adabbii kanaaf saaxilaman hedduun sababa amantii, dhugeeffannaa, saayinsii hin mirkanoofnee fi qabiyyeewwan alaa fayyadamuun wal qabatu. Diraamawwan Kooriyaa kibbaa fi walleewwan Kooriyaa kibbaa kanneen adabbii du'aaf nama saaxilan keessaa isaan ijoodha. Jaarmiyaan kun akka gabaasetti adabbiin du'aa fi ajjeechaa bara aangoo Kiim karaa jalqabaarraa ka'ee hammaachuutu himame. Bara 2020 namoota 54, bara itti aanu immoo namoota 45 ta'antu ajjeefame. Walumaa galatti bara 2011 hanga 2024 gidduutti namoota 358 irratti adabbiin du'aa kun raawwachuu jaarmichi ibseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee kana gaammaatti hordoftanii oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa.